Amma kan argamnu godina Shawaa Kibba Lixaa aanaa Iluu buufata konkolaataa magaalaa Tajjii keessatti argamna. Akkuma ana duubatti argitan beeksisni kun buufata konkolaataa magaalaa Tajjii jedha. Haa ta'u malee tajaajila kennaa akka hin jirre fayyadamtoonni yookaan imaltoota adda addaarraa yaada isaanii fudhannee jirra. Yeroo dhiyoo keessa buufanni magaalaa Tajjii kana keessatti iddoo kana kan godhate. Dura akkuma beekamu konkolaattonni hedduun seera malee akka magaalli iddoo buufata hin qabneetti akka namoonni iddoo fagoodhaa dhufanii gaafa ilaalan magaalli keessan buufata hin qabu maali konkolaattonni akkasiin wal ari'u magaala keessa jedhamee waan baay'ee taajjabaa turaniif buufanni kun yeroo dhiyoo kanatti hundeeffamuu isaa baay'ee jaallannee turre akka kootti kan jajjabeeffamuu qabudha. Ammas immoo yeroodhaaf akka tajaajila kennuuf wantoonni akka kanaa hojjetaman malee bal'inaan tajaajila barbaachisaa ta'e kennuu hin dandeenye. Mannahaaraan kun addisiidha. Addisiidha hin barre namni gimmaashni isaa karuma irratti makiinaa kara biraatii dhufu itti fe'amanii deemu. Innaa amma ta'uun irra jiru karaa irratti dhoowwanii akka baramu as keessatti warafaa qabatanii makiinonnis taraa isaaniitiin namnis warafaa qabatee deemu irra jira. Konkolaattonni magaalaa Tajjiirraa gara magaalaa Finfinneetti ramadaman Finfinnee osoo hin ga'iin bakka biraatti nu harcaasu jedhan namoonni yaada isaanii nuuf kennan kunneen. Kun immoo dhamaatii hedduuf nu saaxileera jedhan. Kanarraan kan darbe buufata konkolaataarraa bobbiin waan hin laatamneef konkolaattota birootti daddabarfamuun baasii garmaleef qisaasa'ina yerootiifis caalmaatti akka isaan miidhaa jiru dubbatan. Finfinneedha jedhanii nu fe'u asoo ga'an garuu immoo gara konkolaataa biraatti nu dabarsaa turanii. Kanaaf yeroo baay'ee dhiibbaan karaa kanaan nu gahaa ture. Sa'aatii keenyatti fayyadamuudhaaf irree rakkoon geejjibaa amma akka rakkina guddaa ta'e jechaadha. Maaliif gaafa achi asii deemnee sa'aatiidhaan deebine jennee rakkoon geejjiban argannu. Iddoo 5 olitti buuteeti jechaadhaan as geessu. Gaafa sana hojii keenya irratti irree dhiibbaa qaba. Gama hojii to'annaa tiraafikaatiin rakkinichi sirrii ta'uu kan himan to'ataa tiraafikaa aanaa Iluu Saajiin Olaanaa Saffaa yaadatan uummanni rakkoo geejjibaatiin akka hin dararamneef hojiin hordoffiif to'annoo cimaan hojjetamaa jiraachuudha kan himan. Buufanni konkolaataa ijaarameef uummanni akka wal bareetti gargaaramuuf hojjechaa jiraachuu himuun warreen hojii alseerummaa raawwatan irratti tarkaanfiin fudhatamuu jalqabe cimee kan itti fufu ta'uu himaniiru. Magaala kana keessa alnaamusummaa hin taane warri hawaasa keenya miidhuuf deeman jiru. Konkolaataa waa fayyadamuuf jecha vandaaltonni kun konkolaachisaa kanarraa waan ta'e fayyadamuuf jecha konkolaataa dhoskanii baasuu dabaree isaatiin ala akka fe'u gochuu himu mul'ata. Isa kana immoo nuti gara tarkaanfii fudhataa jirra. Gara fuulduraattis immoo tarkaanfii fudhachuu isaan irratti wanti duubatti nu deebisu hin jiru tarkaanfii irratti fudhannaa jechuudha. Naamusa konkolaataatiin wal qabatee immoo konkolaachisaatiin wal qabatee sirriidha. Konkolaachisaan hundis tokko jechuu hin dandeenyu. Konkolaachistoonni baay'een isaanii naamusa isaanii eeggatan jiru. Akkasuma imalaalleen itti naamusa gaariidhaan imalaa itti geejjibsiisan jiru, itti keessummeessan jiru. Konkolaachistoonni immoo naamusa alnaamusummaa hin taane agarsiisanis jiru jechuudha. Konkolaattota sarara bobbii osoo qabanii taarifa dabaluudhaan hojii alseerummaa raawwachuun imaltoota rakkisaa jiranis adabaa akka jiran kan himan immoo itti gaafatamaa waajjira geejjibaa aanaa Iluu obbo Kabbadaa ifaa turan. Ramaddii konkolaatotaatiin ol qabatee nuti kan bobbaasnu sarara bobbii qabu waldaadha kan gurmeessetoo ragaa approve godhanii karaa keenyatti ergu. San keessaa nuti amma konkolaattota almost naannoo 80 ta'anii bobbii irraa qabnu sararoota qabnu kana hunda irratti deemee rakkoowwan akka kanaa ture dhugaadha. Garuu yeroo ammaa kana keessuma alseerummaa naamusa konkolaataa ta'e gargaarati wal qabatee wantoonni nuyi gochaa jirru sarara bobbii nama kamiyyuu nama baajii yuunifoormii uffatin even isa kanarra darbeetoo namoota naamusa hin qabne akka namni tokko hin gaggeessinedha kan nuti gochaa jirru yeroo ammaa kana. Rakkoon geejjiba magaalichaa kan bara dheeraa ta'uu hojii gaggeessaan mana qopheessaa magaalaa Tajjii obbo Dajanee Guutamaan himaniiru. Hojiileen rakkinicha furuuf hojjetaman jiraatanis ammallee hundeerraa furuun akka hin danda'amnedha kan dubbatan. Wantoonni hojjetamu sirriidha. Rakkoo ammaata ture kanaan duras namni karaa irratti fe'ama hawwalisoo deemus kan maal deemus akkuma barbaadetti namni abbuma humna qabutu warri konkolaachisaa humna qabu abbuma dura dhufet ankaraa deemus kan magaala keessaa ka'es bootaa ka'umsisa maalisaa kan hin beekamne fe'aa turanii jechaadha. So magaala kana guddina magaalaatiifis immoo buufanni konkolaataa murteessaadha waan taaneef kana mari'annee itti gallee rakkoo kana hunda isaa hundeerraa buqqisnee gaafa hin taane.
Sababa kanaan hawaasni dhamaatiif qisaasama hedduun akka miidhamaa jiru himuun rakkinicha karaa waarawaan furuuf qaamolee dhimmichi ilaallatu waliin qindoominaan ni hojjennas jedhaniiru obbo Dajanii Guutamaan. Kanaaf komii uummataa kana hiikuudhaaf warra geejjibaa wajjin qindeessaa fi dursitoota garee dhimmi kun ilaallatu wajjin komiin uummataa kun sirriidha waan ta'eef kana yeroo dhiyootti teenyee mari'annee hiikuutu itti gaariidha malee yeroo hunda komataa ta'e komiin sun ni kan yoo ta'e tajaajilummaan uummata keenya tajaajilummaan geejjibaarree rakkoo hammaataa keessa gala waan ta'eef kana yeroo dhiyootti furmaata kennee isinirree furmaan argamu immoo hin argamne kan jettan isinirree ilaaluutu itti jiraata.